Iji taasigoon akkana jettee kaasoftee kazana paaspoortii jedhanii gaafa ishiin micayyoon aggaaroo galchitus Aboy passport guddaa Oromoo passport guddaa ta'u passport guddaa ta'u Oromoo ta'u lakka biir waan nama isaa lakka Tiko ada baru maqaan kan bareedu tigistidha. Istedee. Gaafa micayyoon aggaaroo Tokkuma kazaan immoo hoggaasii immoo gaafas gadi si buusan yoo meeqa gadi si buusan ati ragaan jira jennaan gadi si darbachaa turan. safuu galchi bee tokkummaa safuu galchi. Mujaatii kuma saddeet galchite amma ilaatu tokkummaa ani dhugaasee aan jiru bara. Dhugaadha dubbichi. Allahu sensi arra fara. Naara sura konga. Rakkoon qabu naara isa natti mina namni nani isa kaawwamsa oy akaawwantii biraatiin nagee ilaala. Natti mina nani naara sura natti mina nagee narku. Nama naara sura natti mina nagee ilaalu waan. Amma fedi naara sura. Odan deesan deema viidiyoo natti waraabaa ilkii galchaatines malee natti fidinaa nama naara sura. Nagee sin ilaalu waan ta'eef. Maayii naara sura jedhu an hojii itti fufa malee. Sini galee namni maa naara sura jibbuudha sidu. Natti sini mina abalu si rabsaare ta'e share natti godhaa ta'e barbaadde nu na deeggara deeggarsa keessa nan barbaade horii maallaqni koo lakki namni na haatuun qabu jettu na deeggari waan feete na jibbi garuu bakka kanaa irratti na deeggari diigale bakka kanaa irratti maallaqni hin badin jennaan na deeggari baduun qabu abbaa feete ta'e biraanuu miitii irra hirta obsi biraanuu eenyu falmattuu fide. Na ijoollee si barbaadaa jira waan ta'eef asitti. Qaamuraas si barbaanne ni. No sirraa oduu hin taane falmattuu faasigaa gammiidhaan na fakkaata. Hin beeku ani baruu barbaanne waan naganni irra geessichaa jiran. Kalau siapa ada orang masih jangan kata asyik tokkummaa bicha osoo hin taane tokkummaan irdaata ganni irratti tasaatafee ture na fakkaata. Miidiyaan tani maa qoy ollaa qabettani maa. Itti himachuushi. Okay nagaama. Okay maqaan kiyyaa tokkummaa miidiyaan turku kan MN dha gargaarsa ganni irratti uummanee hirmaadheen ture gaafa jiru nama hirmaachiseen ture namoonni hedduun dhufanii na qabanii falmattuun akkasumas eenyuun nama dhukkubsannee fidanii jedhanii namni hedduun cubbamaa na godhee an baay'ee rakkadhee jira. Okay, ani immoo kan keessa galee sitti dhaga'amu tokkummaa. Darraa fitadhu. Gabaabdumaanii fiichi ganniiti. Ganniin isin ibsiti. Inni ufti ganniin amma daqiiqaa muraasa booda. Ganni osoo hin taane kan barbaadame koreewwanii sii fi gammee faasikaadha gannii miti kan barbaadame malee. Okay. Kanaaf uummata kanaa fi gastii irratti dhiyaattee deebii kennuuf fedhi kooyi dhaggeeffadhu. Uummanni na rakkisee hanqabameera. Waan dhugaa jiru dhuftee gastii irratti baatee uummata kanaan tiiktookiin seentee uummata kanaa fi dhugaas ta'u sobas ta'u ittiin fedhii qabda moo hin qabdu? Rakkoo tokko hin qabu. Inni rakkoo tokko bakka jirutu xiqqoo rakkisaa ta'e bireeffimee malee. Itti sakkee rakkoo tokko hin qabu. Gastii irra miti abbaa barbaade qaamaan dhaqee dubbisuuf fedhiidhaan dhiyeessu fayyamamaa. Ayyuu laayiviin jira rakkadheera. Namni na qabee waa isaa fi na arrabsa namni inni kaan akka waan annaan koree keessa illee hin jiru ture. Gastuma irratti hin maadde. Waan arrafamu hin qabu obboleettii kiyya kottu gastii. Heegiin bakka ani ni nufa mana banee ni nufa achitti kottaa. Kottu si eeggataa jirra. Kottu mana bantee nama arrabsuu danda'u. Kottu si hin jennee bara asitti si eeggataa jirra bara. Ganni sii miti kan barbaadaa jira. Ganni sii miti. Tokkummaa biree. Ganni sii miti. Ganni itti dubbachuu barbaadaa biraan nu nurraa cufi. Ganni miti kan barbaadaa jirru ganni miti. Waan an arrafamuuf hin qabu. Ganni waan balleessite hin qabdu. Waan an arrafamu tokko hin qabu. Maan na
arrabsa namni guyyaa tokkotti gastii keessatti hirmaadhe inni kaan waa isaapii na arrabsa. Ganni ati ganni dubbachiisin biraan ganni dubbachiisin qoree komatan ijoolleen. Ati gastii dhufte maaliif uummataa ifan gootu gastii dhufte uummataa ifan gootu ati ifan gootuu fi uummata. Bakkan jiru firiitti miira bakkin jiru natti tolaa miti. Ganniin fayyiteetti boon dhukkubfatti. Ganniin qaxaroo guyyaa 28tti qaxaroo deliiveriin barreeffame qaxaroon kan baate doktora biraa irratti alkoolii ciiftee turte alqaasimaa hospitaalatti kan barreeffame. Waraqata sanammoo yookiin karaa keessaa siin ergaa achirratti laxxafachuu. Nagaa jirti moo jechuun gaafa siin jedhu riiferii sana dhiisiiti fayyaa jirti fayyaan si maalirra jira siin qaamaan. Ganniin hin dhukkuba fayyaan fayyite jedhanii noormaalii miti qoricha fudhachuun baatee qoricha fudhatte. Ammas immoo ammas kan ishiin jirtu akka amantiitti bakka sabalaati jechuudha. Kanaafiyyuu amma deebitee qaxaroo ishiin deemtutti. Oppirisoona taati jettanii ragaan finne turtanii dheengaddaa hanqanaafan uummata waamaa ture yoo. Hin xumuramne jechuudha. Achisin qabdu ji'a tokkoon booda guyyaa 28tti waraqatti kan barreeffameef hospitaala Asmiyaatti jechuudha kan barreeffame. Yaanisichi oppirisoona taati jechuudha mokkam. Eega ganaa doktora bira deemti kaa eega. Taphala jirti hin jenne. Taphala jirti hin jenne. Taphala jira? Bakka taphalli maal jedhama taphalli warri gastii keessaa of eeggadhaa. Na gaafatta miti warri gastii keessaa na gaafatta miti miyuutii qabadhaa aallaqee. Dhaggeeffadhu tokkummaa. Qaxaroo guyyaa 28tti tarkaanfii hospitaalaa qoricha kennaniifi baatee amma qaxaroon sun gahutti immoo namni kamiyyuu amantii isaatti hin amana namni kamiyyuu amantii kooti jedhee hitta mana bakka amantii isheetii as bakka cabalaa dhattee jirti. Cabala dhattee jechuun immoo deemtee hospitaala hin deemtu jechuuti. Hospitaalli dawaa biraa barbaaddachaa immoo amantii waan fayyadamiin jedhee waan dhaame moo qoricha amanatti qoricha kana fayyadamii jedhee qoricha barreessee fi guyyaa 28 achi deemta. Imeeliidhaan ergineerraa jedhaniiti baati. Maallaqa jechuun maallaqa sin gaafatan qabu waan fuulduraaf ta'u. Maallaqni rakkoo tokko hin qabu chaappaadhaan irratti barreeffamee bakka ishiin itti farramtee maallaqni guutuu fiditee chaappaa irratti rukutee hospitaala Alqaasimiyaa Alshaarjaa jedhee rukutee fi baasee hin jira waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu. Maallaqni 7,500 irratti hafee farramtee baate ganne. Bakka heddee turte sanaa kaffaltee baate jechuudha. 7,500 irratti hafa farramtee baate isa kana farramtee baate. As keessatti laafalmattu bakka isin ciifte sanatti oppirisoonaa arra bortaati jettaniiti kan fiddani waraqaa oppirisoonaa jechuudha. Bakka sana maaliif oppirisoonaa bakka biraatti dabarse inna sana amma gammeen faantu guyyaa tokko oppirisoona taati jedhe dooktorri. Guyyaa tokko immoo oppirisoona taati. Dhaggeeffadhu tokkummaa dogoggoraataan taane yeroo sanatti maal jedhame? Yeroo sanatti bakka sanas kan ture anaa ta'as kan ture anaa kan wajjin rakkachaa ture sana. Dooktorri qoricha kennee fi dhukkuba kanaaf ammaaf qoricha kana fayyadamtee opereeshinii ta'uudhaaf cuunni sun bakka tokkotti waan hin sabasabamneef qoricha kana fayyadamtuu jedhan beeksanii asiraawundii kaasanii marmaraa deebisaa godhanii fi boodatti gaafa qaxaroo guyyaan bahu mana hospitaalaa Alqaasimiyaa deemtaa jedhanii baasan. Hospitaalli sun oppirisoonaan godhu jechuudha. Doktorri ispeeshaalii doktoriin achidha. Doktorri kan kee kana jedhanii maqaa doktora wayii barreessanitti kennan. Hospitaalli sun oppirisoona godhaan jiru miti hospitaalli sin keessa ciisaa turte. Duraan opereeshinii sin goonu hin jenne gochuu hin dandeenyu nuun hin jenne nu ciibsanii algaa kennanii fi hin ciibsanii jaalala jirra jedhan doktorri kamiyyuu amma murtii irra ga'utti immoo waan nutti hin qabu. Kanaaf jecha doktorri yeroo dhumaatiif hin marammaruu ilaalanii. Birrii meeqa gaafatamtanii turtan? Jalqaba namni birrii 10 nu gaafate jedhee dubbates jiru. Yeroo sanatti emerjensii
seente waan ta'eef birrii tokkoyyuu jalqabaaf nu gaafatan namni jedhes hin jiru hin gaafatamne. Dhumarratti gaafa baanu maallaqa nu gaafatanii gaafatamne irraa kaffallee kan immoo sarramnee baane. Okay. Amma kanaaf yaadataan Tokkuma TikTok kiyya jala profaayilii seeniti WhatsAppiidhaan hainaa jedhi waraqata farramtee baatee fi waraqata biroo irratti qabee. Bakkee kana goonee atis keessatti hirmaattee hattuudhaan haa jedhe namni dhufe akkamittiin hattuu ta'an nagaa qoon jiraataa jira jedheen uummataa deebii deebisaa jira jechuudha. Rakkoon qabu tokkummaa asilan gandi ni iyyuu laayivii seenuu barbaaddi turte haalarra jirtutu xiqqoo rakkisaa ta'e kanammoo nama bukkee jiruuf nama hubatu gatachuu danda'a malee ni iyyuu laayivii seenuu barbaaddi. Sababbiin isaa maallaqni kunis maaliif akka ta'e uummata Oromoo kootiif saba kootiif ani amman irraa qabu dadhabbiin irraa qabu dhugaan uummata Oromoo irraa qabu kanumaa jedhee bahee gaafa dhachichaa turte ifiin garuummoo hin dandeenye baa hundumtuu gaafa fayyaarra jiran dubbatu. Horeedha kan barbaadan maal ganniiti fiiddaati. Maal gannitti maalaaf daree dhimmichi immoo ganniiti miti maa ganniini hospitaala sana turte obbeetti bakka qubsachuuf itti suba jettu miti moo reeyachi keessi irra teessanii maa. Amma horee qindeesseeti iyyuu dogoggora qabaa jedhan malee gandeedhaan jiran warri jedhanis eegalee horeedhaa jedhan. Tokkummaa dhaggeeffatu maaloo amman danda'e dubbadhu rabbii keessi qabasiin jechaa jirti. Dubbatiin jedhin ishiin dubbachuu hin danda'amu ishiin rakkoo qabdu waan ta'eef ishiirraa namni gaaffii qabu. Xiqqoo dhuga barate waan ta'eef barnaan kenni jajjiba jira waan ta'eef onaafiyyuu gaaffii biraa malee hainaa jedhee riisiitii sana hunda isaa siif hin erga. Kuni kan hospitaalaa chaappaa hospitaalaan bahe malee isa akkasii yaaddan sana miti waan ta'eef. Ani bara ofii kiyyaa dhagahi cal'isii naan jedhee dhiisituma uummanni kun eenyudha jedhee nan eenyu godhe namni azaana godhe waa istaafii azaa rabbii na godhe lakkoofsa koonlaayinii irra jira waan ta'eef digalee kanaaf uummanni waan gaafate kana kanaan eenyu jedhee kan inni gaafataa jira waan eenyu ta'eef